lamaan isaaniiyyuu dhabeen jira. yaa wayyaa kufuyyee yaa wayyaa keetala yaa sahiddiin tattaraare yaa garaa kufuyyee yaa garaa keetala yaa sakiddiin gargar baase. Ani maqaan kiyyaa Emmidiin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe godina Jimmaa aanaa Saxxaamaa ganda Doonee bakka jedhamtu keessatti yeroo ta'u, umriin koo barnootaaf yeroo ga'u maatiin kiyyaa ganduma keenyatti kan argamu mana barumsaa Dooneetti na galchanii ijoollummaadhaan barachuun eegale. Abbaa kiyyaa fi obboloonni koo hangafaa barnoota bakka naaf hin galletti waan na qayyabachiisaniif kutaa tokkoffaa hanga kutaa jahaffaatti barattoota sadarkaa qabanii keessan ture. Darbeellee barnoota ammayyaa qofaan otoo hin taane barnoota amantaa naannoo keenya jiruttillee jabaadheen ijoollee naannoo kootiif nama akka fakkeenyaatti fudhatamu ture. Yeroon barnoota koon alattillee maatii koo hojii gargaaruun haadhaa fi abbaa kiyya biratti baay'ee ijoollee jaallatamtuun ture. Haa ta'utii garuu maalaa godhu yeroon kutaa jahaffaa baradhu hiriyoonni koo na waliin baratan akkuma kiyya barnootatti cimoo ta'an kanaan booddee barnoonni nun barbaachisu gara biyya hambaatti bannee jireenya keenya karaa gabaabaa milkeeffannaa jechuun na gaafatanii. Anis haala isaa gadi fageenyaan waan hin beekneef akkamitti gara biyya hambaa deemnaa jedhee yeroon gaafadhuuni namoota kana dura deemanii deebi'anii fakkeenya nuuf kaasanii isaan birallee qaamaan nu geessuun dhoksaadhaan erga nu mari'achiisanii booda gariin hiriyoota keenyaa ni deemna yeroo jennu gariin immoo hin deemnu jennee yaada garaagaraa waliif kaasne. Sababiinsaa namichi waa'ee daandii karaa imala baqannaa nutti hime kuni faayidaa fi miidhaasaa wal bira kaa'uun nutti dubbate. Yeroo kanatti ani yaada kiyyaan atuu deemtee milkooftee dhufteetta jedheen warra deemuuf fedha qabanii keessaa tokkon ta'e. Hiriyoonni kiyya warri kaan immoo lakkiin deemnu barnoota keenyuma itti fufna jedhanii miidhaa yaada namichi suni nuuf qoode qofa hubachuun barnoota isaanii itti fufanii. Yeroo kanatti aniif hiriyoonni koo guyyaa murteeffannee adeemsa ni jalqabna. Yeroo kanatti akkuma magaalaa Aggaaroo geenyeen qarshii magaalaa Finfinneetti nu geessu waan dhabneef gara abbaa kiyyaatti bilbiladheen deemeeraa qarshii naaf jechuun yeroon gaafadhu yaa ilma koo eessa deemtaa jedhee na gaafate. Anis biyya Saawud Arabiyaa jedhamtu deemuu akkan barbaadu yeroon deebisuu fi lakki yaa mucaa koo jireenyi baqaa nama akka kee barnoota isaatti qaxalee ta'eef hin fayyadu. Yoo kan deebitu ta'e qarshii siif hin kennaa amma eessa jirtaa jechuun na gaafata. Anis magaalaa Aggaaroo keessa taa'een magaalaa Finfinneen jiraa erga ati diddee tole eshi qarshii naaf ergii nan deebi'aa jedheen abbaa kootti dubbadhe. Abbaan kiyyallee dhuguma sedhee qarshii magaalaa Finfinneetii gara ganda keenyaatti ittiin deebi'u naaf erge. Haa ta'utii garuu ani qarshii sana itti deebi'uuf kan hin fudhadhe toon taane achumaan imala kiyyatti fufuuni. Abbaan koo haati kiyya obboloonni koo na gorsanii dadhabanii. Haa ta'utii garuu dideen Somaaliyaa seeneen torbee lama booda rabbi na gargaaree galaanarra ce'een biyya Yemen jedhamtuun gahe. Daandiin wanta baay'ee nu dadhabseef hiriyoonni koo kanaa ol deemuu hin qabnu. Oromoonni hedduun keessumaa namoonni Jimmaa naannoo kanatti bobba'anii dalagachaa waan jiraniif asuma jiraannaa jechuun na gaafatu. Ammallee yaada isaanii fudhachuu dideen ani kaayyoon koo biyya Saawud Arabiyaa jedhamtu kana seeneen jireenya kiyya fooyyessuudhaa yoo asitti isin hafuu barbaaddan mataa keessanitti hafuu dandeessu malee anaan na dhaabuu hin dandeessan jedheen imala kootti fufeen gara Saawud Arabiyaatti taasise. Saawud Arabiyaa fagootti yeroo laalanii fi biyya aannaniif dammaa maallaqni ooyiruu keessaa qotamee keeshaa yookiin immoo dooniyyaatti namaa nam'u konkolaataan bilisaan namaaf kennamu yookiin immoo otuu deemanii lafatti gatanii karaa marraa kaafatanii kan fudhatan natti fakkaata ture. Namni biyya sana jiraatullee waanuma achi keessa jiru qofaaf maallaqa kan argatu mootummaadhaan kunuunsamee kan jiraatu ummata carroomaa
ta'ee natti mul'ata ture. Yaa ijoollummaa kun hundi ijoollummaa kootti hiriyoota koo waliin taphadhee dhagaheen gurra kiyya keessa kan hin kaawwadhe ammallee miirri saatona keessaan badiin biyya Saawud Arabiyaa jedhamtu kanan argadhe. Haa ta'utii garuu miilli koo dachee ishee yeroo tuqu wanta haaraan dhagaha. Mootummaan si kunuunsuu miti akka diinaatti namoota dhalattoota biyya sanaan taane ari'aa akka oolu hojjetan malee waa nyaachuun akka ulfaatu akka namaatti otoo hin taane biyya dhalli namaa akka garbaatti ilaalamu ta'uu ishee gaheen hubadhe. Erga kanaas karaa namaa hojiin barbaadamee naaf argamee hojjechuun eegale. Haa ta'utii garuu ani deemeen baatii muraasa booddee eeyyama akkaan hin qabne poolisii yookiin immoo shorxaan Saawudii waan na bareef gatii giphaa malaammaltummaadhaan torbeettiin kennaafi. Haala kanaan otoo hin jiruu baatii 9 otuu saantima tokko giphii koo keessatti nambifatiin shorxaan Saawudii qarshii humna kootii ol yeroo na gaafatu hin qabu jennaan dabarsanii na kennanii harka duwwaa koo gara biyyaatti deebi'e. Biyya galees warra na gorsaa turan haadhaaf abbaa koo obboloota koo ergan argadhee booda turtii amma kanaa booda ijaan isaan arguu koottu baay'ee gammadeen ammallee otoo isaan na didanii imala koo gara Saawud Arabiyaatti raawwadhe. Si'a kanas bu'aa wayii hedduu dabarseen Saawud Arabiyaa seene. Yoo dubbatan jecha xiqqoodha. Haa ta'utii garuu sekendiidhaan qoreen nama waraantu kana jedhanii yoo namaa dubbatan namni namaa hubatu muraasa. Erga kanaas rabbi na gargaara ergan gahee booda ammallee akkuman waa walitti qabachuu jalqabeetti shorxaan na qabdee gara biyyaatti deebi'e. Si'a kana maatii koo hubachuudhaaf gara Jimmaan deemne. Kallacha buufata xiyyaaraarraa akkan bu'een karaa Somaaliyaa godheen galaana qaxxaamureen Yemen ce'een Saawud Arabiyaa seene. Ammas hojii barbaaddadhe argadheen dalagachuunan jalqabe. Haa ta'utii garuu namumti dalagaan hojjechiifatu bakka hojiitti waan walitti buuneef halkan mana ani keessa ciisu poolisa qabatee dhufee yakkamaa eeyyama hin qabnedha jedhee na qabsiisee gara mana hidhaatti erga na darbatanii booda baatii muraasa booddee gara biyya kootti deebi'een galee. Jireenyi koo rakkinuma qofaa taate deemee gaddeen maatii koo waliin jiraachuun jalqabe. Hiriyoonni koo yeroos barnoota baranne malee biyya hambaa hin deemnu jedhanii didan yeroo ammaa kana kutaa 12ffaa barachaa jiru. Bara dhufu yuunivarsiitii seenu. Ani baqadhees baqaadhaan naaf hin milkoofne baradhees barnoota koo galma hin geenye. Nama gidduutti hafeen ta'e. Waggaa kana booddee barnootatti illee deebi'uun waan na jibbisiiseef ammallee gara fedhetti haa ba'u jedheen baatii muraasa dura gara Saawud Arabiyaatti si arfaffaaf taasiseera. Inuma ammoo bara kana seerri kan duraatii ol baay'ee cimtee dhiphina guddaa keessan jira. Carraa koodha haa ta'u hin beeku jireenya gammadaa hin qabu. Bakka deemu hundaatti bu'aa bayii hedduutu na mudata. Mee hiriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan kadhannaa keessanitti na yaadadha. Ana obboleessa keessan MD Saawud Arabiyaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yaa wayyaa koo fooyyee yaa wayyaa kee talaa yaasa hiddiin tattaraare. Yaa garaa koo fooyyee yaa garaa kee talaa yaasa hiddiin gargar baase. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee xalayaa obboleessi keenyi MD nuuf ergesiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya MD ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee kadhannaa keessanitti akka yaadattaniini akkanumallee ergaa jajjabinaa yaada jajjabeessuu danda'u komentii jalatti akka qooddanii fi kabajaan isin gaafachaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadhee dhiyaadhe illee kanuma fakkaatti. Hagiyoonaatti na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka na jajjabeessitan kabajaan isin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa
seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937386564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif nawwaa yeroo gaarii horaa bulaa. Yaa wayyaa koo fooyyee yaa wayyaa kee talaa yaa sahiddiin tattaraare yaa garaa koo fooyyee yaa garaa kee.